Kristos ka'eera du'oota keessaa du'ee balleessee du'a awwaala keessa kan jiraaniif kenneefi jireenya bara baraan boqonnaa. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Ameen isheen Magdala gooftaa laaluuf dhaqxe gaara boollaa, shittoo dibuuf isheen awwaalchasaa isaa dhabdee argite kaafanasaa. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Uffata isaa yommuu heerotanii, loltoota iddoos yeroo ramadanii, du'a ka'ee ilmi Maariyaamii ol ba'eeraa teessoon isaa ari'amee. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Yeroo dheebootetta dhooftuu kennaniif boqonnaa dhoowwachuun eebbisanii, garuu namni waan jedhee raawwatee guyyaa sadaffaa du'aan injifatee. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Yeroo dheebootetta dhooftuu kennaniif boqonnaa dhoowwachuun eebbisanii, garuu namni waan jedhee raawwatee guyyaa sadaffaa du'aan injifatee. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, ni qaana'ee seexanni diinni koo. Du'a ka'ee Waaqayyoo gooftaan koo, du'a ka'ee
waaqayyo gooftaan koo ni ka'a